Akan nagaa keessanii nagaa kooti alhamdulillah. Har'a akkamitti akka TikTokii keessan namni isinii waliin yoo fayyadamaa jiraatan irratti beektan isin agarsiisa. Nafaana tura. TikTokii keessan keessanii seentanii erga TikTokii keessan keessatti seentanii gubbaarra bakka turee bakka burfaalee keessanii seentanii bakka burfaalee keessanii erga seentanii booda gubbaarratti sarara sadan isiniif dhufu kana gadi cufaaftu sittiin kenna biraaybees kan jarman cufaaftu asitti immoo security in the log kan jedhu kan inni cufaaftu security in the log kan jedhu kan inni cufaaftu manager device kan jedhu kan salamma fara jedhu kan inni cufaaftu asirratti isinii fida obsaan eeggatu isiniin jira barbaadetti isinii sababa waan ta'eef obsaan eeggatu asirratti ammoo anaaf fidee jira ani namni tokko hin hordofan jiru inni waliin fayyadaman sun jiru keessan garuu asirratti isinii fida bakka duwwaa kanarratti fayyadaman isin hordofaa jiraatu keessaa basuudhaaf maal gootani fuuldura maqaa bilbila namicha isin hordofaa irratti asirratti jechuudha mallattoo dileetii isinii fida mallattoo dileetii isin hordofanii keessaa basuu dandeessan jechuudha namni reemuu godha akkasii waan hordofanii filatoomoo YouTube keessa subscribe deemaa jira.